Akkam jirtan jaalatamtoota maatii waaqaa cufti keessanuu waaqan gargaaramtanii nama guyyaadhaa baga teetanii akkuma beekamu yuutuubii haaraa banannee yuutuubii kana irratti ammoo barnoota hafuuraatii fi barnoota kitaaba qulqulluu giddu galeeffatee personaalii namootaa cimsan irratti hojjechaa jirra waan ta'eef kanaaf yuutuubii kan subscribe akkuma kana share fi yaada keessan comment godhaati nu dhaqqabsiisaa guddoo sin jaalanna kallattumaan gara barnoota guyyaadhaa taaseennu nu hordofa. Mata duree keenya guyyaadhaa irratti kan nuti akka waliin barannu barbaade paartii isa jalqabaa jechuun maaltu waaqa gammachiisaa waan jedhu jechuudha. Maaltu waaqa gammachiisa waan jedhu irra waliin baranna. Wanti waaqa gammachiisu baay'eedha. Wanti waaqa gaddisiisu illee baay'ee jechuudha. Kanaaf karoorri kiristaanaa kaayyoon kiristaanaa guddittiin maal jennaan galmi kiristaanaa guddichi maal jennaani akka na hubadhutti waaqa gammachiisu. Wanni Yesuus Kiristoos dhufee addunyaa kana irratti du'ee fi akkuma nuti fuula waaqaa duratti tollee mul'annu jechuudha. Fuulli waaqaa akka nurratti ifuuf Yesuus Kiristoos dhufee nu du'e jechuudha. Kanaaf waaqa gammachiisuu akkam dandeennaa ka jedhu qabxii 2-3 waliin laallaa haga dhumaan hordofaa. Bara Nohi ture uumama jaarratti seenaa isaa bal'inaan jira. Kitaaba dadamaa jaarratti 6-8 irratti jechuun Nohi nami jedhan bara namoota hojii xurittii hojjechuun beekaman keessatti bara namoota waaqa gaddisiisuun beekaman keessatti Nohi fuula waaqaa ibse jedha kitaaba qulqulluun gisee dubbatu. Kanaaf maal jedhu barbaadeeti kaayyoon kiristaanotaa inni jalqabaa fuula waaqaa ibsuudha. Fuula waaqaa kan fuulli waaqaa nutti diriiru godhu kana jechuun waaqa gammachiisuudha jechuudha. Akkuma mata duree kennaa maaltu waaqa gammachiisaadhu bara namoota cubbuun badan bara namoota cubbuu daakatan bara namoota gammada dhuunfaa isaaniitti jiraatan san keessatti Nohi garuu fuula waaqaa gammachiiseera. Mee haa dubbinu waliin uumama yookaan ammoo kitaaba dadamaa 6-8 irratti jechuun akkas jedha. Nohi dhaloota sana keessatti nama qajeelaa nama balleessaa hin qabnes ture. Inni karaa waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan waaqayyo wajjin jiraateera. Karaa waaqa irra deddeebi'uun waaqa waliin jiraateera. Karaa isaa irra deddeebi'uudhaan waaqa gammachiisuun danda'ama jechuudha. Kanaaf uumama 6-8 irratti ammoo waan jedhu gad deebi'ee kaama uumama 6-9 irraati. 6-8 irratti ammoo waan jedhu Nohi garuu waaqayyo duratti faara tolaadhaan ilaalameera. Nohi fuula waaqaa duratti faara tolaadhaan ilaalame jechuun waaqa gammachiisa jechuudha. Faara tolaa jechuun fuulli diriiraan jechuudha. Fuula diriiraan waaqa duratti ilaalameera. Fuula diriiraan waaqa duratti ilaalamu jechuun waaqa gammachiisu jechuudha. Fuula waaqaa diriirsuu jechuudha. Kanaaf kaayyoon kiristaanotaa inni jalqabaa inni tokkoffaan fuula waaqaa diriirsuudha. Fuula akka beekaa waaqi faara tolaadhaan si ilaal hojjetu jechuudha. Akka waaqi faara tolaadhaan yookaan ammoo fuula ifaadhaan si ilaal hojjechuudha. Jaarraa kaanyoo dubbinne waaqayyo lafa irratti uumuu isaa hin jibbeera. Guutummaa garaa isaatiinis hin gaddeera. Maan jennaan hojiin namoota hojjetan turan hojii gammada dhuunfaa isaaniiti malee hojii gammada waaqaa hin turre. Sababa kanaaf waaqi nama lafa irratti daduu isaa hin gaddeera. Bara namooti akka san jiran keessatti Nohi garuu fuula waaqaa duratti faara tolaadhaan ilaalameera. Namoonni inni kun fuula waaqaa gurraachessaniiran jechuudha. Nohi garuu fuula waaqaa duratti faara tolaadhaan ilaalameera. Kanaaf kaayyoon kiristaanotaa inni guddaan fuula waaqaa diriirsuudha. Fuula waaqaa kan inni faara tolaadhaan si ilaal hojjechuudha. Akkuma kana faarfannaa Daawit 119:35 irratti waan jedhu ka'an yeroo Daawit kadhatu argina. Maal jedhee kadhata? Garbicha keeti faara tolaadhaan ilaali jedha. Dubbii namatti tolu jechuudha. Garbicha keeti mucaa keeti faara tolaadhaan miira dansa'an miira gammadaatiin ilaali jedhee kadhata. Kanaaf nullee innaa hunda jireenya akkasii keessa deddeebi'uu qabna jechuudha. Kana jechuun akka beekaa waaqi faara tolaadhaan fuula ifaadhaan sin ilaalu guyyaa hunda cimtee irratti hojjetuu qabda jechuudha.
akkamitti waaqi faara tolaadhaan si ilaaluu danda'a waaqi faara tolaadhaan si ilaaluu kan danda'u gaafa ati kadhattu gaafa ati isaaf hojjettu gaafa ati gammada keetti dhiichee gammada isaa qofaaf jiraachuu jalqabdu waaqiin gammada jechuudha. Baza wanni si gammachiif hojiin tokko hojjettee si gammachiiftu waaqa gaddisiisuu dandeetti. Hojiin ammoo ati hojjettee si gaddisiisu waaqa gammachiisuu dandeetti. Kanaaf kiristaanota ammoo ifin qabu waaqaaf jiraata jechuudha. Jireenyi isaa guutummaan waaqaaf kennee isaaf jiraata jechuudha. Kanaaf gammada dhuunfaatiif hin jiraannu jechuudha. Wanti tokko aduma si jibbisiisu waaqa gammachiisa seenaa hojjechuudhaaf qaba. Kanaaf akkuma Daawiti jedhee kadhate garbicha keeti fuula tolaadhaan faara ifaadhaan ilaala. Akkuma inni jedhe nuti akkasi jennee jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti kadhachuullee nurraa eegama. Kadhachuu qofaa miti ammoo hojii mul'isuu caalaachuu. Kana jechuun meetti fufnee ilaalu. Jireenya nufi irraa gochaawwan waaqeffannaa, gochaawwan waaqeffannaa waaqa gammachiisan tolchaa garaagaraa ka nuhi tolchaa ture waaqi irratti gammade barannaa jechuudha. Karaa sanuulle hordofnee kaane akka waaqi nu gammadu tolchinaa jechuudha. Kanaaf jireenya nuhi irraa gochaawwan waaqeffannaa 5 barannaa. Isaan kana keessaa qabxii tokko lamaan ilaalla. Waan tokkoffaa waan hundumaa caalaa yommuu ati isa jaalattu waaqin gammada. Waan kamiyyuu caalaa yeroo ati isa jaalattu waaqin gammada. Kana jechuun maal jechuu dadama 9 irratti dadama 6 irratti waan jedhu Noohi fuula waaqaa duratti fudhatama argate. Sababa inni fuula waaqaa duratti fudhatama argate uumama 6 irratti lafa kaa'ameera jechuudha. Akkamitti jennaan yeroo hunda karaa isaarra deddeebi'uudhaan waaqa gammachiiseera. Gammada dhuunfaa isaa dhiisee gammada waaqaatiif jiraachuudhaan waaqa gammachiiseera. Yeroo ati hojii waaqaa hojjechuu jalqabdu waaqin gammada. Hojii waaqaa lafa qotuu miti. Hojii waaqaa ammoo inni guddittiin tokkoffaa yoo jiraatte ilma inni ergetti Iyyesuusii kana Kiristoos jedhanii fudhachuu. Kun gammada waaqaa isa dhumaati. Kanaaf yeroo nuti waan hundi caalaa isa jaalannu inni gammada. Isa jaalachuu kan dandeenyu ammoo akkamitti yeroo hunda karaa isaarra deddeebi'uudhaan, yeroo hunda kadhachuudhaan, yeroo hunda kitaaba qulqulluu dubbisuudhaan, yeroo hunda akka ajaja kitaaba qulqulluutti deddeebi'uudhaan waaqa gammachiisuu dandeenya yookaan ammoo waaqa jaalachuu dandeenya. Uumama 6 irraa akkasidha. Waaqi akka malee nu jaalata. Sababa nu jaalatuun waan bacaanii nu godhe kitaaba keenya keessa hin jira. Akka malee nu jaalata, waa akka malee nu jaalatuuf immoo nuti akka malee akka isa jaalannu barbaada. Akka malee nu jaalata, nuti akka malee akka isa jaalannu barbaada. Kanaaf wanni qabxiin nama maadeffachiitu addee kanarraati waaqaan jaalatamuu fi waaqa jaalachuun carraa addaati jechuudha. Waaqa jaalachuu fi waaqaan jaalatamuun carraa addaati jechuudha. Carraa namni hundi argatin jechuudha. Kanaaf jireenya keenya guutuun, kaayyoo keenya guutuun, yaada keenya guutuun yommuu nuti isa amanan, yeroo nuti isa sodaannu inni gammada jechuudha. Waaqa gammachiisuun ammoo salphaa miti. Inni mootii moototaati. Mootii moototaa ammoo fuula sitti ifa jechuun salphaa miti. Isa gammachiisuun salphaa miti. Kanaaf kaayyoon kiristaanotaa inni jalqabaa fuula waaqaa diriirsuudha, fuula waaqaa ibsuudha. Jedha tokkoffaa jireenya nuyi irraa barannaa fuula waaqaa akkaataa inni itti ibse keessa tokko waaqa jaalata karaa isaarra deddeebi'uun waaqa jaalate. Lammaffaa ammoo tokkoffuma keessatti wangeela Maarqos 12:30 irratti yaada keetti guutuun, onnee keetti guutuun, jireenya keetti guutuun waaqa jaalachuun siif ta'aa seera isaati jechuudha. Hin gaafatani gaaffii Yesuus Kiristoos gaafannaa seera mararra caalu isa kami jennaani jireenya keetti guutuun, yaada keetti guutuun, maanii keetti guutuun isa jaalachuun siif ta'aa. Kanaaf yeroo nuti isa jaalannu inni hin gammada. Yeroo nuti qabeenya keenya isa jaalannu inni hin gammada. Yeroo nuti jireenyuma keenya isa jaalannu, yeroo nuti kadhachuudhaan isa jaalannu hin gammada jechuudha. Kanaaf waaqa gammachiisuun galma jireenya kiristaanotaa isa jalqabaate jechuudha. Bazoo namni kamiyyuu galmi isaa yookaan ammoo kaayyoon nama duudii garagaraa garuu wal addeessii itti tokko ta'etu jiraate
galmi dhumaa isaanii galmi dhumaa nama kamiitu gammada barbaadu dhumarratti jireenya gammadaa jiraatu ka amma lafa qotu qotee bulaa lafa qotu jabaatee ka inni qotuu fi dhumarratti jireenyi dhumaa isaa jireenya gammadaa jiraatu ka barnoota isaa baratuun inni jabaatee baratuu fi dhumarratti jireenya gammadaa wayii jiraatu kanaaf kiristaanota ammoon kaayyoon kiristaanota ka walii galaa walii nuti qannu jiraate kiristaanota hundi kaayyoo isii jalqabaa jiraate waaqa gammachiisuudha. Kanaaf waaqa gammachiisuu kaayyoo kennu tokkoffaa godhannee itti yaadeen nuti yaada keetu guutuun onnee keetu guutuu waaqa gammachiisuu jechuun waaqi 95 isaa kennite 5 yoo isa dhoogatte sittiin gammadu 100 yaada keetu guutuun onnee keetu guutuun jedha waan ta'eef dhidhuun sittiin gammadu 99 kennitee fi tokko dhidhichee gadduu danda'a jechuudha. Mikinaatu yaada keetu guutuu isa jaalachuun siita yaada keetu guutuu isa jala deddeebi'uun siita yaada keetu guutuun isa sodaachuun siif ta'achuu shaakala keenya guyyaa godhannuutu kun icciitii noohiittiin waaqa gammachiisu keessaa tokko nuti kaayyoon keenya waaqa gammachiisu akkuma jenne lammaffaa irratti ammoo guutumaan guutuutti yemmuu nuti isa amanannu waaqni gammada. Guutumaan guutuutti waan kamiyyuu caalaa yeroo nuti isa amanannu waaqni gammada. Ibroota 11:7 irratti maan jedha Nohi waa waaqi itti hime akkuma waaqi itti hime san tolchiisaanii waaqa gammachiiseera. Waaqi maa itti hime gaaffii ta'uu danda'a. Waaqi lafa tana beqqaa balleessaara waan ta'eef markaba meetirii isaa hagasi ka muka akkasii irraa hojjetamu ka bal'inni isaa hagasi hojjadhu jedhe. Nohi garuu akkam godhee ka meetirii haganaa dheeratu hojjadhaan jenne akka muka kana eessa argadhan jenne isa hojjadhee ka'ee akkamitti gara isaanii geessuu danda'an jenne akkasuma amanee fudhate. Lubbu qabeeyyii garaa garaa gara markaba kanaatti akkam galchan jenne akkuma jirutti akkuma waaqitti himetti meetirii isaa fudhatee akkuma jedhame isaa hojjetedha. Maaliini amane jechuudha. Amanuun Nohii kun ammoo waaqa gammachiisedha. Amanuun Nohii kun ammoo waaqa gammachiisedha. Kanaaf amantiin gizee nuti hojjannu amantiin gizee waan nuun jedhe kallattumaa fudhannu waaqin gammada jechuudha. Waaqi gammada jechuun galmi jireenya keenyaa nuu dhaqqabe jechuudha. Akkasidha. Nohi amantiidhaan isa waaqayyo waa'ee waan yeroo sanaa ija namaatti hin mul'anneef akeekkachiise. Dhaga'ee sodaateera. Warra mana isaa oolchuufis bidiruu tolfateera. Amantii isaatiin immoo biyya lafaatti yakka muree qajeelina amantiidhaan argamus qabeenya isaa godhateera. Qajeelina amantiidhaan argamu qabeenya isaa godhateera. Kana qajeelinni iyyuu kan argamu waaqni gammaduuf jalqaba qajeelaa ta'uu qabda. Qajeelaa ta'uuf jalqaba amanuu qabda jechuudha. Gaafa ati qajeelaa ta'e immoo waaqni gammadaa jechuudha. Waaqni gammadaa jechuudha. Kanaaf jireenya Nohii irraa waan bacaa barannaa tokkoffaa yommuu nuti jireenya keenya guutuu isa jaalannuun gammadaa lammaffaa ammoo waan hundumaa gizee nuti amannu beekaa amannee fudhannu waaqi hojjetaa yookaan ammoo hin gammadaa jechuudha. Ibroota 11 jaarrallee akkasuma jedha isuma ammaa itti fufee jechuudha. Amantii malee immoo waaqa gammachiisuun hin danda'amu. Nohi waa waaqi itti jedhe akkuma jirutti waan fudhateef waaqa gammachiise jechuudha. Amantii malee waaqa gammachiisuun hin danda'amu. Waaqa gammachiisuu jedhanii waaqa gammachiisuun salphaa miti. Sadaffaa